galaana seenaa Umar ibn Abdul Aziz irraa. Umar ibn Abdul Aziz jechuun nama dhufaatii isaa sahaabdichi guddichi Umar ibn al-Khattab dura buusee himeedha. Nama dachii rabbii cubbuudhaan guutamte, walqixxummaa, wal jaalala, gara laafinnaa fi toltuu yaaduun guutuudha. Nama kitaabota warra duraanii Injiilii fi Zaburiin keessattis waa'een dhufaatii Umar ibn Abdul Aziz dubbatameedha. Nama ergamaan keenya Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa'ee dhufaatii isaa dubbatan kan dhaloonni bara bulchiinsa isaa itti aara galfatee fi dhaloonni isa booda jiru ammoo seenaa isaa akka daawwitiitti keessatti of ilaalaa jiraatudha. Umar nama yeroo xiqqoodhaaf bulche garuu jijjiirama bulchitoonni waggoota dheeraaf bulchan hin fidin fideedha. Bulchaa ofii beela'ee hawaasa bulchu quufsee, ofii gursaa bulee hawaasa hirriba gaarii raffisee bulchu, ofii daaree uummata isaa uwwise. Bulchaa bara bulchiinsa isaa keessatti cubbuun ilmaan namaa gidduudhaa qofa osoo hin ta'in bineensotaa fi beelladoota gidduudhaa dhabamte. Jeedalli re'ee nyaachuu, leenci horii nyaachuu dhaabe. Bulchaa guyyaa tokkollee bulchiinsa keessatti hirmaachuuf of hin mul'isin aangoon ofiin isa barbaadetti dhufte. Nama sahaabonni nabiyyi keenyaa akka Anas ibn Maalikii fi taabiyyoonni fi beektonni bara keenyaa dabaree dabareen itti darbanii dinqisiifatanidha. Mootii bara bulchiinsa isaa sunnan ol taatee bid'aan dhufatte. Dhugaan ol taatee dharri bakka dhabde. Haqni ol taatee cubbuun godante. Galaana seenaa bulchaa kanarraa hanga dandeenya wajjin haa waraabbannu.